Welcome to our YouTube channel, History Afan Oromo, History of Freshman Course, Chapter 5, Part 3, to the topic Population Movement. History Afan Oromo kan barannu sagantaa teenya har'a dhufnee kan jirru History Freshman Course Chapter 5, Part 3 kan barannu taati haga xumuraatti hordofaa. Like, share, subscribe gochuuf hin dagatinaa isin jenna. Mata dureen keenya kanarraa Population Movement kan jedhu kana jalatti asirraa eegallee haga Gondorian Parade kan barannu taati haga xumuraatti na faana bu'aa. Like, share, subscribe gochuuf hin dagatinaa isin jenna. The people moved from place to place due to pull and push factor. It can be summed up as natural and social. Uummattoonni bakka irraa bakkatti kan sossoo'aniif sababoota garaagaraatu jira. Kunis pull factor and push factor kan jennuuni. Kana jechuun sababoota naannoo isaan silaa duraan jiraatan sanirraa isaan dhiibuu danda'u yookaan ichirraa naannoo san isaan jibbisiisee gara naannoo biraatti akka socho'an godhuu fi akkasuma push factoriin yoo kana ta'u pull factoriin ammoo sababoota naannoo silaa irra fooyyi jedhanii yaadan san wantoota ichitti isaan hawwatuu danda'u kun push akka pull factoriitti kan dubbatamu jechuudha. Which can be summed up as natural and social. Specifically, people move out from their habitat in search of resource and better living environment in general. Kana gabaabumatti gaafa laallu uummattoonni naannoo isaaniirraa naannoo jireenya isaaniirraa sababoota gurguddaa lamaan kanaaf akkuma walii galaatti jechuudha kuni sababoota gurguddaa lamaan kanaaf kan iddoo isaanii gadhiisanii gara naannoo biraa godaananiif kunis qabeenya barbaaduudhaaf fi iddoo jireenyaa gaarii ta'e filachuudhaaf san barbaadee naannoo isaanii irraa ka'uudhaan gara naannoo biraa kan deemanidha jechuudha. In Ethiopia and the Horn, the cause of the movement could be attributed to the region's long socio-political conditions such as military conflict, drought, and demographic factors. Kan dubbanne akka walii galaatti yoo ta'u amma as keessatti Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessatti akka sababoonni sosochii uummataa kun maali? Uummanni kun maaliif godaanne? Kun egaa sababoota asiin gaditti lakkaa'ame kana jechuudha. Kunis military conflict waldhabdee garaa waraanaatiin kanarraa ka'uudhaan godaansii uummataa kan argamudha. Drought hongee isaa mudaturra akkasuma demographic factor. Demographic jechuun population pressure jechuudha. Baay'ina lakkoofsa uummataa dabaluu irraa kan ka'e uummanni naannoo jireenyaa haaraa ta'e kan ikoonomii baay'ee irraa argachuu danda'u jechuudha. Kana barbaada naannoo biraatti kan jijjiiramudha jechuudha. And well, major outcome of population movement during the medieval period or it has resulted in egaa asirratti egaa sababoonni isaanii san ta'uu arginee booda maali consequencein isaa maali bu'aan isaa bu'aan sababa sanirraa egaa baay'inni sosochiin uummata argame yookaan godaansi uummataa gaafa argame bu'aan sanirraa argamu maali bu'aan godaansa uummataa kanarraa argamu uummanni naannoo kanarraa ka'ee naannoo biraatti gaafa deebi'u maaltu irraa argama sababa saniin jechuudha. Religious, ethnic, linguistic interaction walitti dhufeenya gara amantii fi gara hawaasaatii fi akkasuma afaanota garaagaraa walitti makamuun kun akka bu'aa uummanni naannoo tokkorraa ka'anii gara naannoo biraatti godaanuutti kan lakkaa'amudha jechuudha. Intermingling and intermarriage of people.
uummanni walitti makamuudhaa fi walitti foosisanii waliif kennuudhaan uummanni kun walitti makamiinsi argamu kun bu'aa kanatti kan lakkaa'amudha jechuudha. Change of residence and original culture as well as evolution of new identity. Iddoo jireenya isaanii jijjiirachuudhaan uummanni kun jechuudha bakki jireenya isaanii ni jijjiirama. Aadaan isaaniillee akkasuma kan jijjiiramudha jechuudha. Aadaan oriijinii isaanii yookaan kan isaan bu'uurarraa yookaan duraan qaban ture. Kan ture sun kan jijjiiramudha. Akkasuma eenyummaan jara saniillee akkasumatti kan jijjiiramuu danda'u kun bu'aa yookaan consequence of population movement jennee kan qabannu taate jechuudha. So in the other population movement of the Argoba, Afar and Somali. Sochii uummattoota Argobbaadha, Affaarii fi Somaalii kana kan tokko tokkoon asirratti ilaallu taati hordofaa like share subscribe gochuu hin dagatinaa isin jenna. A major responsible factor for their environment was the military conflict between the Christian kingdom and the Sultanate of Adal in the late 15th and early 16th century and its pressure on the environment. Kanatti sababoota uummanni Affaarii, Argobbaa fi Somaalii naannoo tokko irraa gara naannoo birootti sosochiin isaanii haala akkamiin akka gaggeeffame maaliif akka itti jarri san naannoo sanirraa kaanii gara naannoo biraatti godaanan. Kanaaf sababa guddaa kan ta'uu danda'u wallabdii mootummaa kiristaanaa fi sultaanota musliimaa jidduutti adeemsifame. Kun akka sababa ijootti uummata kana naannoo isaaniirraa akka sossoonii gara naannoo biroo deemaniif sababa ijootti kan lakkaa'amudha jechuudha. Naannoo keessattuu jechuudha naannoo jaarraa 15ffaa fi jalqaba jaarraa 16ffaatti wanti kun kan gaggeeffame jechuudha. Wallabdii mootummaa kiristaanaa mootummaa sultaanota musliimaa jidduutti gaggeeffame jechuudha. These people moved back and out in response to the ongoing military conflict. Uummattoonni kunniin gaafa deeman naannoo isaanii irraa jechuudha. Gara waraanaaf kan deeman jechuudha. Waraana irratti kan adeemanidha. Achiin gaafa amma giraan jechuudha. Mootummaa kiristaanaa haleeluudhaaf uummattoota Argobbaa, Affaarii fi Somaalii waliin ta'uudhaan wallabdii isaan jidduu jiru furuudhaan gara waraana mootummaa kiristaanaa akka waraananiif garas kan oofe kun sababa akka ta'etti kan lakkaa'amudha jechuudha. Let us see each one by one. The first, the Argoba people. Argoba were major agents of Islamic expansion and the Muslim state formation in the Horn. Uummanni Argobbaadha. Uummata babal'ifannaa Islaamaatiif abbaa ta'uudhaan yookaan akka Islaamummaan babal'attuuf abbummaadhaan ka'ee duulaa ture. Akkasuma uummata sultaanota musliimaa gaanfa Afrikaa keessatti jalqaba yeroo duraatiif jechuudha hundeessi ta'uudhaan kan lakkaa'amanidha jechuudha. Uummanni Argobbaa uummata beekamaadha jechuudha. Islaamummaa babal'isuudhaa fi musliim sultaanetii hundeessuudhaan gaanfa Afrikaa keessatti uummata beekamaadha ture jechuudha. For instance, the Sultanate of Ifat was established by the Walasma dynasty. Akka fakkeenyaatti sultaanonni Ifaatii kan hundeeffamaniin
Walasma dynasty. Walasma kan jennuun from the Walasma clan, Umar Walasma, he was from Walasma and the founder of Ifat Sultanate. Umar Walasmaatiin kan hundeeffamee fi Umar Walasmaa kun hundeessaa mootummaa sultaanota Ifaat kan turee fi inni Walasmaa dynasty kan hundeesse ture jechuudha. Booda irra kan gara Adalitti jijjiiramuudhaan mootummaa kiristaanaa dura dhaabbachaa turelleen uummata Argubbaatiin kan hundeeffame Ifaatuma kana gara Adal jijjiiramuudhaan teessoo isaa jijjiirachuudhaan jechuudha. Gara Harar jijjiirachuudhaan kan mootummaa kiristaanaa akka malee itti duulaa ture jechuudha. It was a sultanate in which the Argoba were dominant, became the center of Muslim resistance. Sultaanonni Ifaatii kun guutumaan guututti kan jechuun danda'amu jechuudha. Argobbaadhaan kan dominant ta'ee turedha jechuudha. Guutumaan guututti caasaalee isaa keessatti Argobbaanotaan kan durfamanii fi abbummaadhaan kan deemaman warra Argobbaanotaati kan ture jechuudha. The area inhabited by the Argoba was a target of the expanding Christian kingdom and was the major center of conflict. Isaan jidduutti wallabdeen jabaan kan ture. Maaliif? Wallabdeen kun kan akka targeetii cimaatti qabamee yookaan kaayyoo achi kontrol godhuudhaaf mootummaan kiristaanaa itti deemuuf sababni guddaan karaa daldalaa naannoo san keessa deemu kontrol godhuudhaaf jechuudha. Karaa daldalaa daandii daldalaa kan irraa qaraxa funaannatu mootummaa isaa cimsachuudhaaf jecha mootummaan kiristaanaa garas babal'ifachuu kan barbaade jechuudha. Bara Amdasiyoon keessa yeroon kun mootii Amdasiyoon jechuudha. Jaarraa 14ffaa keessa. This was because the major caravan trade route passed through Argoba territory. As a result, the Christian-Muslim rivalry and the conflict thereof led to the destruction of the Sultanate and dispersion of the people. Kunis gaa akkuma dubbanne sababni mootummaan kiristaanaa gara Argobbaatti yeroo baay'ee waldhibdee keessa ittiin galuu danda'u. Isaan jidduutti jechuun waldhibdeen kan mudatu sababa karaa daldalaa naannoo san adeemu to'achuudhaaf jechuudha. Kana kaayyoon isaanii kaayyoo jalqaba irratti kaayyoo amantaa osoo hin taane kaayyoo ikoonomiiti jechuudha. Kaayyoon ikoonomii kun karaa daldalaa gaafa qabatan gibira naannoo sanirraa funaannachuudhaan qaraxa meeshaalee karaa sana adeeman irraa funaannachuudhaan maali meeshaaleen karaa sana baay'inaan waan adeemaniif caravan trade route-dha jechuudha. Kana jechuun gamtaadhaan nagaadonni kan karaa saniin meeshaalee daddabarsan jechuudha. Passes through the Argoba territory achi keessaan kan oofanii fi as a result the Christian-Muslim rivalry and the conflict thereof led to the destruction of the Sultanate and dispersion of the people. Kana jechuun wallabdee guddaan mootummaa kiristaanaa fi musliimaa jidduutti sababa kanaaf kan mudatu erga jennee booda wal dorgommiin isaanii kun wallibdeen isaanii kun sababa sultaanonni musliimaa kun akka achirratti akka barbadaanne sababa guddaa ta'e jechuudha. Maaliif jechuun mootummaan kiristaanaa yeroo mootii Amdasiyoon akkaan humna cimaa waan qabuuf itti duulee kan sultaanota yeroo baay'eedhaaf irra deddeebi'ee cabsee gibira irraa funaannachaa ture jechuudha. Sultaanota Ifaat kanarraa. And so the next, the Afar people before the 16th century, due to drought, the Afar moved towards the east until
they reached the Middle Awash. The Afar and uummanni Affaar kun jechuudha jaarraa 16ffaadhaan duratti sababa wanta kanaaf jechuudha diraawutiidhaaf jechuudha sababa diraawutii irraa kan ka'e yookaan hongee isaa mudate irraa kan ka'e uummanni Affaar gara bahaatti godaanuudhaan hanga walakkeessa laga Awaashitti kan adeemanii jechuudha. Walakkeessa Awaashitti kan adeemanii naannoo san ga'anii turan jechuudha. And kun egaa akka sababa tokkotti kan lakkaa'amu. And so third route linking the ports in the Horn passed through the Afar territory. Karaaleen daldalaa kun kan walitti hidhu jechuudha. Buufataalee dooniidha. Buufataalee daldalaa jechuudha. Karaa garagaraa kan walitti hidhu Affaar keessa kan qaxxaamuru. Sababa kanaaf Affaar uummattoonni Affaar kan bakkaa bakkatti socho'an turanii jechuudha. Maaliif jennaan naannoo kana koompetiishinii waan irratti argamu jechuudha. As a result, the region was the center of competition between the Christian kingdom and the Muslim Sultanate to control the trade route. Jechuudha. Kana jechuun karaan daldalaa naannoo sanii adeemu kan buufataalee garagaraa wal qunnamsiisu san inni Affaar keessa kan qaxxaamuru. Kanaafuu Affaar ofii qabeenya dhuunfaa qabaattee kan mootummoonni kiristaanaa fi mootummaa musliimaa irratti wal lolan jiraatee osoo hin taane karaa daldalaa san qabatanii achirraa gibira funaannachuudhaan humna guddaa horachuudhaaf jecha kaayeffachuudhaan isaan achirratti wal dhibdee jabaa kan gaggeeffamaa ture. Sababa kanaaf uummanni Affaar bakkaa bakkatti kan socho'aa ture jechuudha. The conflict inevitably pressurized the Affaar to move into different directions to avoid the risk of the conflict. The conflict inevitably pressurized the Affaar to move into different directions to avoid the risk of the conflict. Uummanni Affaar akkuma beekamu akkuma dubbanne jechuudha. Wal dhibdee mootummaa kiristaanaa fi humnoota musliimaa gidduutti yeroo san gaggeeffamanii irraa dandamachuudhaaf bakkaa bakkatti balaa irraa dandamachuudhaaf irraa of eeguudhaaf kan jalaa bakka jijjiirachaa turanidha jechuudha. Horsiisee bultoota waan ta'aniif jechuudha uummanni sanii kan karaa adda addaatiin irraa of eeguudhaaf bakka bakka socho'an ture. And so well, the third one is the Somali people. Kun egaa uummanni Somaalii akkam akka taana jalatti halaalota. Their territory lie in the region crossed by the major trade routes during the medieval period. Daangaan uummattoota Somaaliyaa kun jechuudha. Crossed by the major trade route during the medieval period. Yeroo mootummaa jiddu galeessaa kana jechuudha. Yeroo bara jiddu galeessaa Itoophiyaa kana yookaan medieval Itoophiyaa kana jechuudha. Karaaleen daldalaa garagaraa kan naannoo Somaalii qaxxaamuruudhaan adeemudha jechuudha. Kunis egaa buufataalee zeeyilaa fi buufataalee biraa akka masawwaa naannoo isaanii keessatti kan qaxxaamuruudhaan adeemudha jechuudha. Achi keessan dhufanii gara masawwaatiin deemuudhaan kunis asiin gad dhufee achiin gara buufata Port of Zeeyilaadhaan kan qaxxaamuru jechuudha.
haala kanaan naannoo Somaalee keessatti jechuudha karaaleen daldalaa ijoo ta'an kan adeemamanidha jechuudha. The prior to the 16th century wars between the Christian kingdom and the Muslim sultanate, there was environmental pressure on Somali inhabited areas. Jaarraa 16ffaadhaan duratti waraana jidduu mootummaa kiristaanaa fi humnoota musliimaa jidduutti argamu jechuudha. Sultaanota musliimaa jidduutti adeemsifamee tureef ummata Somaalii irratti dhiibbaan jabaan kan gahee jechuudha. Akka isaan sochiin eegalaniif kana jechuun akka isaan naannoo sanirraa gara naannoo biraa deemaniif kana jechuun amma gaafa Amhagiraanyi waraana mootummaa kiristaanaa haleeluudhaaf humnoota Somaalee Argobbaa fi Affaar waliigaltee isaan waliigalchuudhaan gara humnoota kiristaanaa irratti bobbaasan hungaa dhiibbaa jabaa kan uummata irraan gahee gara mootummaa kiristaanaatti akka duulan kan godhe jechuudha. However, the population movement of the Somali did not last for long as they returned to their home base following the defeat of Imam Ahmad in 1543. Garuu uummanni Somaalee kun kan naannoo isaaniirraa deemanii gara naannoo biroo irratti duulaanis ta'ee gara qubannaadhaan kan adeemanii turan jechuudha. Akkuma dubbanne gaafa Ahmad Giraany yookaan Imaam Ahmad Ibrahim jechuudha. Mootummaa kiristaanaa Leenoo Dingiliin hoogganamu weeraruudhaaf adeemu humnoota Somaalee fi Argobbaa Affaar waliin ta'uun waliigaltee goisuudhaan jechuun isaan kana gara humna kiristaanaa irratti bobbaasee haleelee yeroo san naannoo mootummaa kiristaanaa irraa haleelan ummata muslimaa kan isaanii kana ummata Somaalee Affaarii fi Argobbaa kana kan qubsiisaa turedha jechuudha. Garuu uummanni kun kan qubatan iddoo san akkuma Ahmad Giraany 1543tti ajjeefameen uummanni karaa bakka isaaniitti kan deebi'anidha jechuudha. Naannoo qubatan sanitti hin hafne jechuudha barbaade yaadni isaati jechuudha. And so the next Gada system and Oromo population movement from 1522 up to 1618. What is Gada system? The Gada system. The Gada system means the Oromo population movement of the 16th century cannot be better understood without considering Gada system. Kana jechuun Gada systemiin sirna Oromoo isa beekamaadha. Waa hunda keessattuu Oromoon kan fayyadamu Gada systemiin sirna Gadaa akkaan kan fayyadamanidha jechuudha. Kana waa'ee Gadaa akkuma beekamu akkuma waliinuu beeknu jechuudha. Bal'inaan haasa'uudhaaf yeroon bal'aadha barbaachisaa. Kanaaf hamma tokko kan dubbanneetuma akkuma asirra jirutti dubbannee kan dabarru taati. Haga xumuraatti na faana bu'aa like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Commentii jalatti yaada nuuf barreessuu hin dagatinaa. The Oromo population movement of the 16th century cannot be better understood without considering the Gada system. Sochii uummata Oromoo kan jaarraa 16ffaa keessaa kana hubachuudhaaf osoonii fi Gada systemii yookaan sirna Gadaa kanan hubanneen xiinxaluun hin danda'amu jechuudha. Kana jechuun dirqama sochii uummata Oromoo hubachuudhaaf Gada systemii xiinxallee adda baasuu qabna jechuudha.
The Gada system was an institution through which the Oromo they socially organized themselves, administered their affairs, defended their territory, maintained law and order, and managed their economy. Sirni Gadaa akka dhaabbata uummata Oromootti kan ilaalamu yoo ta'u, sirni Gadaa jechuun wantoota armaan gadii kana kan hojjetudha jechuudha. Oromoon kan ittiin hojjetu wantoota asii gadii kana social organize themselves. Uummata mataa isaatiin kan qindeessudha. Hawaasni akka ofii qindaa'an kan taasisu jechuudha. Administrate their affairs. Dhimma isaanii irratti kan bulchu jechuudha. Dhimma isaanii irratti kan hoogganu yookaan kan ittiin hoogganan jechuudha. Defended their territory daangaa isaanii eeguudhaan akkasuma maintaining law and order seera kana eegsisuudhaan akkaataa itti hojiirra oolmaa fi seera tumuudhaan jechuudha. Manage their economy dinagdee isaanii kana hoogganuudhaan kan kunniin gaa wantoota Gadaan siistamiin hojjetu jechuudha. And so however, it is clear that for long they socially organized their politics, economy, social, cultural, and religious affairs through the Gada institution. Yoo kanneen dubbanni san ta'ellee jechuudha. Dhugatti yookaan ifa baafnee dubbachuudhaaf jechuudha. Hawaasni kan qindeessu karaa siyaasa isaanii, dinagdee isaanii, hawaasummaa isaanii, aadaa fi akkasuma amantii dhimma amantii irratti jechuudha. Gadaa siistemii keessatti kan hundeeffamuudhaan jechuudha. Gadaa siistemiidhaan kan hoogganamudha jechuudha. Kun hundi wantoota gadaa siistemiin itti fayyadaman jechuudha Oromoon. The Gada system constituted elements of democracy such as under this Gada system sirna dimokiraasii ijaaruu keessatti gahee guddaa kan qabu yoo ta'u, san keessaa akka damee takkaatti kan ilaalamu jechuudha. Kana jechuun gaa sirni Gadaa bu'uura dimokiraasii ammayyaatiif akka bu'uuraatti kan lakkaa'amu yoo ta'u, fi sirna beekamaa kan waan dimokiraasiin amma qabu baay'ee uummanni Oromoo duraan sirna Gadaa keessatti itti fayyadamaa turanidha jechuudha. The forest, the periodic succession and the power sharing to prevent a one-man rule. Kana jechuun aangoon kan dhaalamuu danda'u yookaan kan nama tokkorraa gara nama tokkotti dabruu danda'u yeroo murtaa'aa qabaachuun isaa akka dimokiraasii ammayyaatiin kan hedduu wal fakkeessu jechuudha. Kana jechuun osoo namni tokko dhuunfatti aangoo muree murteessuudhaan hin qabaannetti sirni Gadaa nam tokkicha jalatti inninis kan ofiiniif mudoo sun taane kan qaama mudamuun Gadaa keessaa qabuu fi aangoo yeroo murtaa'eetti waggaa 8 kan walitti daddabarfamudha jechuudha. The system included representation of all lineage, clan, and confederacy. Gadaa sistemiin kun kan hunda Oromoo guutuu kan bakka bu'ee argamu yoo ta'u, kana jechuun sanyii hundaa'u gosoota hundaa fi akkasuma konfedereesii Oromoo Booranaa fi Bareentuu hunda jechuudha.
hortee isaanii hunda kan of jala qabudha jechuudha. It also served as a mechanism of socialization, education, maintenance of peace and order and social cohesion. Kunis tooftaalee eegumsaa kan hawaasummaa karaalee garaagaraatiin jechuudha. Karaalee ittiin hawaasummaa eeguu fi barnoota waliin akkasuma eegumsa nageenyaa fi seera lafa kaayuudhaan jechuudha. Hawaasummaa kan cimsee jiraachisuu sirna ajaa'ibaa ta'uudhaan kan beekamudha jechuudha sirni gadaa. And so the Gada system organized the Oromo society into age grades and generations, delineating member social, political, and economic responsibility. Sirni gadaa kun jira. Uummata Oromoo kana qindeessuudhaan umrii isaaniitiin age grade isaanii jechuudha. Umrii isaanii fi akkasuma generation set of delineating member of social, political, and economic responsibility kan waa'ee miseensota jechuudha. Miseensa hawaasummaa, miseensa siyaasaa fi akkasuma waa'ee diinagdee keessatti jechuudha. Gaafatamummaa isaanii umrii isaaniitti irra dhaabbatee kan ibsee adda qoqqooduu danda'udha. Itti qoqqoodee ittiin hoogganaa turedha jechuudha. Kana jechuun haaluma asiin gadii kanatti kan ilaaluu dandeenyu jechuudha. Gadaa grade dabballee birth up to 8 years. That role is role socialization, and the second Gada grade Gamme 9 up to 16. Kunis socialization dha jechuudha. Gaheen inni hojjetu waa'ee hawaasa keessatti gahee hojjetan jechuudha. Dhimma hawaasaa keessatti ergaadhaan haa ta'u wantoota naannoo manaa fi uummattoota ollaa fi maatii gidduutti jechuudha. Gaheen isaan taphatan waggaa takka hanga 8 jechuudha. Dhaloota irraa haga waggaa 8 fi akkasuma waggaa 9 haga 16tti waa'ee hawaasummaatti kan hojjetan jechuudha. Foolleen kun akkuma beekamu foolleen waggaa 17 haga 24tti foollee jedhamuun kan beekamuu fi gaheen isaa military training and agriculture. Gahee warri foollee hojjetan jechuudha. Hojiin isaanii yookaan wanni isaan godhuu danda'an leenjii waraanaatii fi qonna keessatti warreen akkaan bakka guddaa qaban foolleedha jechuudha. Qondaala jechuun waggaa 25 haga 32tti yoo ta'u kunis tajaajila waraanaatiif kan itti fayyadamanidha jechuudha. Qondaala jechuun kan loltuu diina deebisuu fi adamsee qabu jechuudha. Humna uummanni Oromoo abdatee ittiin of tiisaa ture jechuudha. Raabadooriin waggaa 33 haga 40 yoo ta'u kana jechuun sadarkaa gadoomaatiif qophii kan godhamu raabadoorii keessatti jechuudha. Raabadoorii raaba ce'anii gara gadoomaatti kan deeman jechuudha. Candidate for political power bakka itti aangoo siyaasaaf ittiin qophii xumuran raabadoorii keessa jechuudha. That next to raabadoorii luba yookaan gadaa jedhaniin jechuudha. Luba jechuun waggaa 40 hanga 48 yoo ta'u kunis bara gadooma nama tokkoo jechuudha. Gadaan kuni luba irratti 40 hanga 48 keessatti aangoo siyaasaa keessatti kan hoogganaa gadaa ta'uudhaan tajaajiluu dandeenya jechuudha. Abbaa gadaa kan ta'uu danda'u luba yeroo ture kanatti yookaan abbaa gadaa kan ta'uu danda'u
waggaa 40 takka haga 48 jechuudha. Sanitti aanee yuuba jedhama. Yuubni waggaa 49 haga 80tti kan deemu yuuba tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jechuudhaan akkasitti kan deemamudha jechuudha. Kun egaa the senior advisor, educator and ritual leader gaheen isaanii kanneen ture jechuudha. Warreen luba jennuun kana egaa gaheen jarreen yuubaa kana. Yuubni waggaa 49 haga 80 yoo ta'u, kunis senior advisory, educatorii fi ritual leaderii waa'ee amantii kan hooggananii fi akkasuma warreen barsiisan jechuudha. Educator that isaan beekamoodha jechuudha gaheen isaanii. Kun waan didas akkasitti beekumsaaf malee waan qormaata irratti ittiin qophaa'an hin turre. So Gada official. What is Gada official? The Gada or Luba expected power for 8 years. Gadaan yookaan luba kan jennuun kun aangoon isaanii kan dabru waggaa 8 aangoon tokkorraa gara gadaa tokkorraa gadaa kaanitti jechuudha. Kan dabruu danda'u waggaa 8 jechuudha. The head of the government was known as Abba Gada, literally father of the parade, who was assisted by the several elected representatives from among the generation set. Head of government was known as Abba Gada. Kana egaa hoogganaan mootummaa yookaan kana jechuun warra gadaa guutuu kan hoogganu Abbaa Gadaati jedhama. Kunis literally father of the parade jechuudha. Abbaa yeroo sanii jechuudhaan kan beekamu jechuudha. Abbaa Gadaa jechuun hiikni isaa gaafanii fi hiika isaa laalloo jechuudha. Abbaa yeroo sanii yookaan bara gadooma saniitti abbaa kan ta'u jechuudha. Who was assisted by the several elected representatives from among the generations. Inni yoo abbaa ta'ellee jechuudha. Garuu warreen isa gargaartota ta'an isaan jalatti jechuudha. Kan bara san dabree fi kan illee jechuudha. Namoota baay'ee kan filaman jechuudha. Asistaanii jechuudha Abbaa Gadaa qofa osoo hin taane namoonni biroolleen baay'een kan jiranidha jechuudha. Kunis asiin gaditti kan tarraa'an kanneen fa'aadha jechuudha. Abbaa Bokkuu, father of scripture. Abbaa Bokkuu jedhama jechuudha. Father of scripture. Abbaa Caffee, head of assembly. Abbaa Duulaa, war leader. Abbaa Seeraa, father of law. Abbaa Alangaa, judge. Abbaa Sa'aa, father of treasury and other counselor. In the Gada system, the senior Kalu or Abba Muda played indispensable role in the power transfer and legitimizing the ruling Gada class. Sirna Gadaa keessatti Qaaluu kan jedhamu yookaan Abbaa Muudaa jedhama jechuudha. Qaaluu jechuun akka abbaa amantaatti kan laalamu yoo ta'u, innis yookaan Abbaa Muudaa kan jedhamu maqaan isaa kan biraa jechuudha. Abbaa Muudaa kan jedhamu maaliif wanni Abbaa Muudaa jedhamuuf? Ga'een isaa guddaan aangoo gaafa gadaa tokkorraa gara gadaa biraa dabru jechuudha. Abbaa Gadaa tokko muudamuudhaaf Qaaluudhaan alatti aangoon isaa sana seera gadaa hin guutu jechuudha. Seerri gadaa kan guutamuun Qaaluudhaan. Qaaluun yeroo muude
legitimizing the ruling Gada class. Kana seera kan guuttachuu danda'u gaafa abbaan muudaa yookaan qaalluun isa muudeedha jechuudha. Who maintained their right by the Sinke institution, which helped them to form sisterhood and solidarity. Gama biraatiin ammas dubartoonni kan mirga isaanii ittiin eeggatan Sinke institutionidhaan jechuudha. Sinke institutioniin kun kan haala dubartii jechuudha yeroo wal fakkaataa keessa jiran kan hariiroo isaa waliin qaban keessatti isaan gargaaruu danda'u jechuudha. Sinke institutionii kanaan gargaaramuudhaan kan mirga isaanii eegsifachuun ittiin fayyadamaa turanidha jechuudha. And so the Oromo population movement from 1522 up to 1618. What is Oromo population movement? What is cause, and consequence of Oromo population movement? The cause of Oromo population movement, a combination of the natural and man-made factor caused the Oromo population movement of the 16th century and 17th century. Sababoota sochii uummata Oromoo kana jechuudha kan ta'uu danda'e sababoota garaa uumamaa fi garaa namaan namtolchee jechuudha namarraa kan dhufuu danda'e jechuudha. Sababa namarraa argamuu danda'ee fi gara namootaatiin dhufuu danda'ee fi akkasumas sababa uumamaatiin jechuudha. Gara naachuraalii jalatti kan ramadaman that is natural factor. Natural factor include demographic pressure. First one, demographic pressure. Subsequent need for land to accommodate the growing human and livestock population. Sababoota uumamaatii fi sababa namtolchee jireenya kana jechuun sababa garaa uumamaatiin gaafa laallu sababoota lamaan kana jechuudha. Tokkoffaan demographic pressure baay'ina lakkoofsa uummataati. Kana jechuun gaafa uummanni baay'inni isaa dabalu fedhiin dinagdee argachuu isaaniillee akkasuma isaan faana kan dabaludha jechuudha. Garuu immoo lafti isaanii kan itti dhiphataa dhufudha. Maaliif ikonomii isaanii fedhiin ikonomii isaanii bal'aa waan tureef jechuudha. Baay'ina uummataarraa kan ka'e tokkoffaa baay'ina uummataarraa kan ka'e akka isaan muuvmentiidhaaf yookaan sochii bakkarraa kaanii godaansa gara biraa deemuudhaaf jechuudha kan taasisu demographic pressureidha jechuudha. Subsequent need for land to accommodate the growing human and livestock population. Tokkoffaa baay'ina uummataatiin lammaffaa irratti immoo baay'ina uummataatii fi fedhiin isaanii walgituu qaba. Akkuma jenne uummanni horsiifatee bultoota baay'inaan jechuudha dinagdeen isaanii gara lafa dheedichaa kan barbaadanidhaa fi kanaas horii isaaniitiif loowwan isaaniitiif kan lafa dheedichaa barbaadan naannoo sanirraa deemuudhaan gara naannoo lafti bal'aan lafti dheedichaa bal'aan jirutti kan adeemanidha jechuudha. Sababoota kanneen natural factoriidhaan kan lakkaa'amu jechuudha. And so, however, the human-made factor, furthermore, the conflict between the Christian kingdom and the Muslim sultanate from 13th to
16th century Macha plagiarized mainly pastoral Oromo group to leave the land they inhabited for other areas. Sababa kana nama irraa dhufuu danda'ee jedhamee kan ilaalamu jechuudha. Sababoota jechuun uummanni Oromoo naannoo kana irraa kaanii gara naannoo biroo yookaan babal'ifannaa uummata Oromoo maalirraa akka ka'e sababoota kan lakkaa'aa jiru jechuudha as keessatti. Sababa namarraa dhufuun kan ta'e waldhabdee mootummaa kiristaanaa fi humnoota musliimaa jidduu tureen naannoo jaarraa 18ffaa hanga jaarraa 16ffaa jidduutti waldhabdeen hamaan kan raawwatamaa ture jechuudha jidduu mootummaa kiristaanaa fi musliimaa jidduutti. Sababa kanaaf jecha humnoonni gurguddaa yeroo sanii mootummaa kiristaanaa fi sultaanota musliimaati kan turanii isaan waraana mootummaa kiristaanaatii fi sultaanota adal jidduutti gaggeeffameen ispeeshaalii jechuudha. Kan humni isaan lamaaniitu laafuu danda'e jechuudha. Keessattuu gaafa amma giraanyii wayna dagaa irratti injifatamu humni musliimaa kan akka duraanii irraa gad laafuu danda'e jechuudha. Akkasuma humni kiristaanaa illeen achiin durattuu kan laaffatee akka malee baqachaa ture jechuudha. Wanti kun egaa carraa baneef jechuudha. Uummanni Oromoo kun akka karaa salphaadhaan osoo dura dhaabbannaan jabaan hin gaggeeffamne akka babal'ifataniif kan carraa ta'edha jechuudha. Kun egaa akka man-made factorytti kan lakkaa'amudha jechuudha. And so in the course of their movement into various regions, different. As keessatti egaa haala uummata Oromoo sochii uummata Oromoo kana sochii uummanni Oromoo naannolee garagaraatti godhan yeroo ilaallu jechuudha. Oromo branches established Gada center accordingly and sochii uummanni Oromoo jechuudha naannolee garagaraatti godhan jechuudha. Naannolee garagaraatti seenteroota garagaraa godhachuudhaan kana jechuun gaa seenterri isaanii naannoo tokkotti yoo odaa tokko ta'e naannoo kanatti odaa biraatti ta'a. Kana jechuun bakka iddoo itti isaan wal gahuudhaan marii fi wantoota ijoo godhamu qabu itti muranii murteessan jechuudha. Kanas gaa as jalatti shananuu kan lakkoofne jechuudha. Iddoolee shan gurguddaan kan jiru jechuudha. The first one, Oda Nabii of Tulama. Oda Nabii Tulama jechuudha. Oda Nabii Tulamni kan itti fayyadamanidha jechuudha. Oda Roba of Sikkomandoo Arsii jechuudha. Sikkomandoon gadaan Sikkomandoo kan Oda Robaatti fayyadaman jechuudha. Oda Bultum of Ituu Humbannaa. Oda Bultumii Ituu Humbannaan kan itti fayyadaman jechuudha. Afran Qalloo Oda Bultumitti kan fayyadaman jechuudha. Oda Bisil of Maccaa. Oromoon Maccaa gaa Maccaa Oromoon kan Oda Bisil jalatti murteeffatee yaa'ii ichi jalatti taa'u jechuudha. And the last Oda Buluk of Jawi Maccaa became major Gada center. Isaanowwan kunneen jechuudha. Odaaleen nama lakkoofne centeroota Oromo branch established Gada center accordingly. Oda Nabii of Tulama, Oda Roba of Sikkomandoo, Oda Bultum of Ituu Humbannaa, Oda Bisil of Maccaa, and Oda Buluk of Jawi Maccaa become major Gada center. And the next, the interaction and integration across ethnic and religious diversity.
Mata duree itti aanu jalatti gaa mata duree jechuudha. Amma itti viidiyoo kana keessatti barannu keessatti kan itti aanu jechuudha. Kana keessatti interakshinii fi intigireeshinii hawaasota garaagaraa fi amantiilee garaagaraa keessatti raawwatame kan ilaallu jechuudha. The political, social, and economic process of the medieval period were the major factor for the people interaction across region. Kana jechuun gaa haalli politikaalii fi soshaalii fi ikoonomikii jechuudha. Adeemsa kanneen jechuudha. Yeroo mootummaa bara jiddugala kana jechuudha medieval period keessatti akka sababa ijootti kan lakkaa'amu maal ture? Sababoota interakshinii uummata jidduutti adeemsifamu jechuudha. Sababoota ijoon maal ture jechuudha? Gara politikaaliitiin, soshaalii fi ikoonomikiidha jechuudha. Wantoonni kun yeroo medieval period keessatti interaction of peopleedhaaf wantoota ijoo kan turedha jechuudha. Such interaction occurred during peace and conflict time. Walitti dhufeenyi kun yeroo ta'uu danda'u jechuudha. Yeroo nageenyaa fi yeroo wal dhibdee keessatti illee kan ta'uu danda'u jechuudha. The trade contacts and conflicts to control throughout religious and territorial expansion as well as population movements were a major cause for interaction of people across ethnic and religious diversity in Ethiopia and the whole. Yeroo nageenyaa fi yeroo wal dhibdee keessatti kan jennee ture jechuudha. Walitti dhufeenyi yookaan wal quunnamtiin karaa daldalaatii fi akkasuma conflict to control trade routing jechuudha. Wal dhibdeen yeroo karaa daldalaa kana qabachuudhaaf yookaan ijira to'achuudhaaf jechuudha. Wal dhibdeen kan jidduutti adeemsifamu yeroo garaagaraatti jechuudha. Yeroo kan daldalaan kan walitti dhufanii walirraa bitanii walii gurguranii adda nagaan deebi'anii fi akkasuma yeroo kan waraanaan daldala san to'achuudhaaf kan irra wal lolanii fi religious and territorial expansion gara amantiidhaa fi daangaallee kan babal'ifatan jechuudha. Akkasuma population movement were major cause for interaction of people across ethnic and religious diversity in Ethiopia and the whole. Sababoonni asii walitti dubbanna kun jechuudha. Gaafannii fi trade contactii yookaan walitti dhufeenya karaa daldalaatiin adeemuu fi wal dhibdee karaa daldalaa qabachuun adeemsifamuu fi amantiidhaan fi daangaallee babal'ifachuudhaaf kan adeemu jechuudha. Sababoonni kun hundinuu akka sababa walitti makaminsaa fi walitti dhufeenya aadaalee amantiilee fi uummattoota garaagaraa kan wal qunnamu jechuudha. Kan taasise akka wal qunnamu kan taasise jechuudha. Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessatti kun egaa akka sababa ijootti kan lakkaa'amudha jechuudha. Kun maali? Trade contact, conflict to control throughout religious and territorial expansion as well as population movements were the major cause for interaction of people across ethnic and religious diversity in Ethiopia and the whole. It is apparent that territorial and religious expansion by the Christian kingdom diffused Christian tradition from north to the south. Kanarraa ka'uudhaan jechuudha. Babal'ifannaan daangaa fi karaa amantiitiinis jechuudha. Babal'ifannaan gara daangaatiif gara amantiitiin kan dhufu. Daangaa babal'ifatanii daangaa guddaa qabachuudhaan lafa babal'ifachuu jechuudha.
lafa bal'aa qabachuudhaaf akkasuma amantii fi illee babal'isuudhaaf jecha mootummaan kiristaanaa Itoophiyaa keessatti jechuudha. Bara medieval Itoophiyaa keessatti jechuudha. Diffuse the Christian tradition from north to the south. Aadaa kiristaanummaa keessatti godhamu gara saawuzarniitti illee gara kan geessee ichi goosuu eegalee jechuudha. Gara saawuzarniitti kan babal'isee jechuudha. Aadaalee kiristaanummaa keessatti noorzerin Itoophiyaa irratti ittiin fayyadaman yookaan itti hojjechaa turan gara saawuzarniitti kan babal'isee jechuudha. Kun egaa akka fakkeenyaatti kan dubbatamudha jechuudha. Yeroonii fi medieval Itoophiyaa keessatti interaction and integration gaggeeffamu jechuudha. Isaan ijoon kanneen turan jechuudha asirratti. And so similarly, the war of Imam Ahmad and the population movements of the Argoba, the Afar, and Somali caused the expansion of Islam into the central parts of Ethiopia. Haaluma fakkaatuun suyyoo aadaa kiristaanummaa ta'e jechuudha kan laalles dabarre jechuudha. Kun ammoo gaafa waraana Imam Ahmad uummanni jechuudha naannoo sanarratti kan sochiin adeemsifamaa turedha. Kunis jechuun uummattoota akka Argobbaa, Affaar, Somaalii kan sochii adeemsifamedha jechuudha. Yookaan naannoo sanarra deemanii sababa waraanaa amma giraanya keessatti hirmaachuudhaan jechuudha. Mootummaa kiristaanaatti kan duulanii naannoo central part of Ethiopia jennuun kana kan dhufuu dandeenye jechuudha. Kunis islaamummaa babal'isuu keessatti ga'ee guddaa kan taphatedha jechuudha. Gara central Itoophiyaatti jechuudha. Kan islaamummaa akka babal'atu taasise waraana amma giraanyii fi humnoota amma giraanyii gara islaamummaatti irraa gara kiristaanaa irratti kan duulan jechuudha. Sababa kanaaf kan gara central Itoophiyaatti islaamummaan babal'achuu danda'eedha jechuudha. At larger scale, Oromo contact with diverse people in 16th century brought far-reaching integration among people across ethnic and religious background. Kan nama dubbanne kana caalatti Oromoon gaafa walitti dhufeenya uummattoota garaagaraatii waliin taasisu jechuudha. Naannoo jaarraa 16ffaa keessa babal'ifannaa bara sochii uummanni Oromoo taasisan keessatti Oromoon jaarraa 16ffaa keessa sochii ajaa'ibaati yookaan sochii hin eegamne kan addatti yeroo san keessatti sochii hunda caalee argame jechuudha. Sochii bal'aa jechuudha kan taasisee turedha yeroo jaarraa 16ffaa sanii. Yeroo san uummattoota garaagaraa irratti brought far-reaching integration among people across ethnic and religious background. Uummata garaagaraa, hawaasa garaagaraa kan gosa garaagaraa irraa dhufe akkasuma warreen amantii garaagaraa qaban kan walitti dhufeenyi isaanii hariiroon jechuun walitti makamiinsi isaanii uummata Oromootiin wal fudhatanii aadaa wal fakkaataatti faa jijjiiramuudhaan yookaan kaanis gara Oromootti faa jijjiirachuudhaan karaa garaagaraatiin jechuudha. Kallattiilee garaagaraatiin kan uummattoota garaagaraatii waliin uummanni Oromoo walitti makamuudhaan jiraachaa turedha jechuudha. Yeroo jaarraa 16ffaa kana keessa sochii Oromoo waan addaa kan mul'isedha jechuudha as keessatti. The Oromo integrated non-Oromo through two adoption mechanism. Yeroo kana keessa yeroo jaarraa 16ffaa kanatti jechuun irraa eegalee ammallee Oromoon aadaa kana kan qabudha jechuudha. Kunis tooftaalee Oromoon ittiin nama isan taane yookaan nama Oromoo hin taane gara Oromootti ittiin fudhatu karaalee lamaatu jira.
karaalee lamaan guddifachaa inda moggaasaa jedhama jechuudha. Kun egaa tokko tokkoon maal akka ta'an kan laaluu jechuudha. Guddifachaa the first one guddifachaa. What is guddifachaa? Guddifachaa fi moggaasa jennaani kun egaa afaan Oromootu jechuudha. Guddifachaa maali? Moggaasa maali? Guddifachaa kan jennuun it refers to the adoption of a child by a foster parent. Kana jechuun guddifachaan daa'ima ijoollee daa'imaa jechuudha. Waan umrii waggaa 4 gadi jechuudha. Daa'ima fuudhanii maatii biraa fuudhanii yookaan kan maatiin bira hin jirre ta'e fuudhanii jechuudha. Guddisuudhaan akka dhala isaaniitti kunuunsanii guddisuu jechuudha. Kan ofii hin dhalin jechuudha. Kan dhala isaanii hin taane akka dhala isaaniitti guddifatanii kan ofiitti maqaa moggaafatanii kan jiraatan guddifachaa jedhama jechuudha. And the second one moggaasa. What is moggaasa? Moggaasa jechuun maali? Moggaasa was a system of adopting non-Oromo commonly known as Oromomsuu and Oromization. Kana jechuun moggaasaan namoota garaagaraa kan gara Oromootti makamuu barbaadan fiduudhaan gara Oromootti kan seensan jechuudha. Gosa Oromootaan barbaadanitti akka galan kan taasisan jechuudha. Kun egaa Oromomsuu jedhama. Oromomsuu jechuun Oromization jedhama jechuudha. Oromomsuu jechuun Oromization. That is afaan keenya jechuudha. And so the other the people and state in the east ummataa fi mootummoota gara baharratti Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa jiraatan jechuudha. Kun egaa there were different states in eastern Ethiopia during the medieval period. Yeroo medieval period san keessa mootummoonni garagaraa gara baha Itoophiyaa irratti kan argaman yoo ta'an isaanowwan maal jechuudha? Somaalii, Affaar, Argobbaa, and Hararii isaan ijoo dubbatamanidha jechuudha as keessatti. And so the people and state in the central south central part kan jechuun central fi south central part keessatti ummataa fi mootummoota argaman kan laalu taate dura jalqaba irratti people and state in the center ummataa fi mootummaa gara jiddu galeessaatti argamanii eenyufaadha turanii Shawaa, Hadiyyaa, Kambaataa fi Guraagee jechuudha. Isaan ijoon beekamoon warreen Central Itoophiyaa keessatti Central Itoophiyaan isa Hornii keessatti argaman isaan kanneen turanidha jechuudha. And the people and state in the south ummataa fi mootummaa gara kibbaarratti argamu kami yeroo medieval Itoophiyaa kan keessa jechuudha. Isaanowwan ijoon sadeen kana turan jechuudha. Sidaamoo, Gidiyoo, and Konso. Isaan sadeen kun southern Itoophiyaa irratti kan argamanii fi isaan ijoo beekamoon isaan kanneen sadan turanidha jechuudha. And so people and state in southwestern part of Ethiopia. Kana jechuun ummataa fi mootummoota gara southwestern Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaatti kan argaman isaanowwan asiin gadii kanneen turan jechuudha. Yeroo san yeroo bara jiddu galeessaa kana jechuudha. Walaayitaa, Kafaa, Yem, Gaamoo, Dawaaroo, and Arii isaanowwan kanneen state fi ummatoota gara southwest part of Ethiopia and the Horn kan jennuun jechuudha. And so
people and states in the West ummataa fi mootummoota gara dhiyaarratti argaman eenyufaadha? Kun egaa kallattii lamaan kan ilaaluu dandeenyu jechuudha. Isaanowwan kunneen there were different states in the West Ethiopia during the medieval period. There are Berta, the first one Berta, the second Gumuz, and the Anywa. Anywa predominantly lives in Benishangul. Isaan sadeen kun kan Benishangul Gumuz keessatti argamanidha jechuudha. And the other Nuer and Majanki. Nueri fi Majanki kan jennuun kuni they have been largely settled in Gambella. Kun kan Gambella keessatti argamudha jechuudha. Gambella keessatti kan argamu Nueri fi Majanki. Garuu Benishangul keessatti kan argamu Berta, Gumuz, Anywa jechuudha. Isaan lamanuu western part of Ethiopia and the whole jenneen yaamuu dandeenya jechuudha mootummootaa fi uummattoota kanneen jechuudha. And the next topic Gondar Empire. Thank you very much. Hanga dhumaatti nu daawwachuudhaaf galatoomaa isin jenna. Egaa viidiyoo kana gaafa daawwattanii xumurtan komentii jalatti yaadaa fi komii qabdan nu barreessuu hin dagatinaa. Akkaataa barnoota keenyaallee komentii qabdan osoo uumaallee hin sodaannetti nu barreessaa isin jenna. Hundaafuu waan hordoftaniif galatoomaa. Thank you very much. Nagaatti.